قانون دولكه أهل صاحب كوتي الرجيمة كيف الرجيمة تلقي ما تيجي تفري المميزات المميزات أودي أوف كمان مالك سبيك وفكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى ارقنير كما جال وفكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى ارقنير كما جال فنعم المولى ارقنير كما جال فنعم المولى ارقنير كما جال كن ربي قد قتنسا ولانا برقان قوين يومو نفكن مولانا إبسادان دينو غار كن قرانا إقرار أجل كمي وبرچو بانا كن قبينيا كينيا نمالين يتانا كارا برچو يجدمو مانان كان الروا واليادا چيسو بربانا معلوم مانا والإبدامو يا الله أرغني أرغما جالا إقراج ربي نهم قرانا نما تتبو ما يفهم لمانا سلبنا رابوري اتن جابانا إن شاء الله قافتو كيف ملتبانا قرآن قبني بكا كفني فانا شكين كبو يوم وكين إرآنا وإيه برنو تارا ودبجو يانا وان دبني بربانا نمو عليه قلان أرغني أرغما جالا هاقو ارقانكو بكا جرتانوتي مقالا باديا بداغا موجيتي نادا قاي درقاقو داف درقاقيتي وانا ردرقا ميتين رتي اكو ملمين ديني براما جرتي برنوني اما يافيرا نرغتي بكا كان لابني جرادو قمتي ولا كان ديني كينيا وامدتي غارينو تفتي ننجتي والله أرغني أرغما جالا أما يا جيشونكو أفانزا بنما نمني ولي قالوا بفاقوشو دماف مالدينين كينيا أمانتين إسلاما بردو فاتبرا يومي يوم يوما قولي رب العالى قرآن أنكروهما بروم سيد لكنو جنوما نسام من مالين نسدور كينيوما سينفا كينيوما ديفني جالالا أرغني أرغما جالا سبب نوان كنا كاسب يا بوليسا يا المال القدة تاجر تنا داكيسا نتومان إسلام أقوتو بيا كيسا باينان والكتا يوتان إسلا كوفسان بردان كينيا مريو جراتان إسا كانتو ندبنا إسيني تدسا مهماليان كيسان دبي كان لالا أرغني كما جالا نوفن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى كما جل نوفن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغني كما جل فنعم المولى أرغني كما جل فنعم المولى أرغني كما جل يروتو ندركي كان أكا دبانو أكارت جرو لالي هاو بانو هلا بناتا في كان أكا جوفانو وانكم نفوان دمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحليل لا دركما تحليلا ولي قتشوني وان كان رتي مالتو سيكا كاسي ورجلو مالتو سيكا كاسي ورجلمو ومالتو سيكا كاسي سنغابة چيزتو نكا كاسي وانا رانقبو ورنا مور مجربو برنوتو متي نما كاسو داف رقامالي قبدا جريتم وفي ساتي مو
qalama warri keemistirii hojjete hin barreessa ofii isaatii immoo waraqata warri keemistirii bukeessee yaada kuusee baasee buusee hojjetee fide hin barreessaati barnoota ammayyaatti kaasuudhaaf daliilli kee ragaan kan kee maaliin inaan jedhe innaani ilaamee hin jedhe obbakoo ulaa akkanumatti inni taasise ilaamee obbakoo innaani wanti na kakaasu waa biraati miti ilaa qalamumaati qabattee jirtu kana warra keemistirii tolchee waraqatatti harka barreessee fidu kana warra keemistirii tolchee kanaafi barnoota ammayyaa jechuun waa biraa jechuu miti ani irra caalaa wanni itti xiyyeeffadhe mana haakimaa keessaan hawaasatti dhufe maaliif jennaan silaa waan dubartuma beeka waan ta'eef yeroo kaan baqataa lagataa baane kaane gaafa da'uun dhufe immoo achuma geeffannaadhaaf kanaafan mana achi iddee rakkina ummataatiin iddee giiraa yookaan hinaaffaa dhiiraa tiin achi keessaan itti dhufe jechuudha barnoonni yeroo kamiinuyyuu barnoonni hamilee dhiiraa kaasuu qaba yeroo kamiinuyyuu hamilee dhiirumuu jechuudha malee immoo dubartiin keessa hin jirtu jechuu miti hamilee dhiiraa yeroo hin jedhu kana hamileedhuma namoomaan itti fedhe immoo akkanatti naa hubadhaa jara keenya mee haasaa sila jalqabee jedhe Sufiyaan waa'ee sila waan akkasii daawaa akkasii sila mana barnootaas haa ta'u mana gaasumaaf achi jedhamu kana hunda isaa sila kan bakka bu'aa islaamaatu bakka bu'aa majlisii islaamaatu kun nuun hin malu kun nuun irraan hafuun taanu kun hin ta'u kun hin hafu kan silaa jedhu ofii isaatiif iyyuu umraayyuu nama dhorkee jennaan dheengadde jechuudha namni birrii 7,000 kaffalee dhaqaa jira umraa poolisii booleetii walii galee nam tokko akka hin dabarsine umraa yoo isin birrii 7,000 naa kaffalte malee jedhee majlisni yoo isin 7,000 malee naa kaffalte malee jedhee ummataa jirraa maali kaa hojiin samaayini maala hojjeturi maal hojjetani maaf achi kaamere afaan biraa keessaa waca'oo ani kana caalaa naasa'u Sufiyaan mee waan kaleessaa Ahmadiin waan dabarse ergaa gurguddaa isaa qaba waan dhimma majlisaa islaamaa irratti neetworkiin isa akka ganamaati miti akka amma karaa keenya kana irratti karaa bareedduu irra jiran natti fakkaata mee ergaa ummataa dabarse gaame mee jazaakallaahu khairan hawaasa keenya akkam jirtu mee hordofaa keessatti hordoftoonni amantii islaamaa maaliif dhimmi kun dhimma si laallatu bakka bu'aan qabdu ati namas imaaman qabdu warratti hidhattee salaattu maree warratti hidhattee jiraattu hin qabdu warra kun hin ta'u abboomaan jechuudha kootii namas hin jedhu hin qabdu namuu inni mirgaas gara bitaa mirgaatti fiigaa inni bitaa gara bitaatti fiiga malee abbaan qabu namni yatiima jechuus immoo nama qaanfachiisa maaliif jennaan sodaattuudha malee yatiimaa miti sodaattuudha malee yatiimaa miti sodaattuun immoo yeroo kamiinuyyuu takkaa takkitti dirree dhiiraan dhaabbattu sodaattuun maaliif jennaan lubbuu fi sassatti bar bakkatti lubbuu baasan wal laalte bar bakkatti lubbuu gurguran wal laalte bar eega kanatti sodaattuu taate immoo amma gaafa dhiira rabbiin itti karkatutti ani hin beeku waa ani hin beeku mee jedhi itti meeti bismillaahi rahmaani rahiim kaleessa reefi jalqabnee jidduudhaan citee dhaabnee kaleessa futuura goonee naannoleen 11 fi bulchiinsi magaalaa lamaa Finfinnee fi Dirree Dhawaan akkan walgaanii ummata biyya keessa jiru hayyoota jechaadha nama quuqama diinii qabu hundaa walitti qabanii yaamanii turanii dhimma majlisaa irratti dhimmi majlisaa kun akkuma Ibrahim Mulushaawaa jedhe yoo nu dhiifnellee naman dhiisu inni naman dhiisu silaa inuma dhiifnee gara biraa deemuu dandeenya isan naman dhiifne yoo nu irraa gatteenne kunoo karaa baatee umraalee tun qabdu akkana yoo birrii 7,000 naa kaffalte malee umraa akkan dhayne dhorke silaa isa ergaa miti isa dhorku achinuu kaanii bar maaliif jennaan amaamaatti maranii bar nama biraanuu kaanii bar wanna kana taarikaan dabarfate turi tokko Haile Sillaasee keessa Jamaal jedhama maqaan isaa Jamaal amantiin isaa amantii biraati amantiin isaa amantii biraati koofiyyaa qaba maqaa Jamaalitti moggaaftee fi Haile Sillaaseen Tafarii Mokonnin jechuudha Takla Hayimaanotitti awwaalame gaafa du'u Takla Hayimaanotitti awwaalame nu dura layte malee walumaa arguu teenya inshaallah walumaa arguu teenya kaleessa walgeenyee ture achirratti afaan Amaaraatiin darbe
wanna afaan Amaaraatiin darbee fi immoo naannoleen kudha tokkoo fi akkasuma bulchiinsi magaalaa lama hundinuu dabalatee naannoo kudha tokko jechuun Affaar, Asoosaa, Baniishaangul dabalatee naannoo Adaree dabalatee Oromoo hunda dabalatee Tigraayin ala wanni jiru jecha Tigraayin ala wanni jiru san booda walga'iin godhamee ture eessatti ayyee isarratti gaa networkiin kun jira jire ayyee akkana godhina yaa caayisaa bareeda jira Barnoonni dirqamaa mee wala dhageenyu namnarra ummata tajaajilu eenyu ilmaan barsiifannee nus akka achiin geenyu dirqamaa barannoof wal biraa geenyu ummata namaan hin jarri wal hin teenyu eessaan erga islaamaa jara biraan geenyu beekumsa zabana hamma jaraan geenyu yoon baratiin daawaa gahuun hin dandeenyu namni eegnu eenyu dubbinnu malala arganni ergama jala barnoonni daawwaadhaaf waan dirqama ta'uu namni nama tuffaturra waan naga'u waan beekan nu se'uu numaan hin haasa'u ilmi islaamaa jirri beekumsa yoon se'u kanaaf sanas barree jaraan qixee ta'u gaafas wal qixxaanne yoos waliin haasa'u yoo beekaa morme malee nu tuffii hin danda'u amansiisaan rabbii nu ragaatti ta'uun beekumsaan qophaa'u wama hundaaf tola arganne ergama jala akkana gaako dhageessi ariinke ishoo bagan jedhe deem kanaafi amma gabaabumatti majlisni maal fakkaataa yoo jenne majlisni fedhuma isaatiin filannoodhaaf dhufee amata sadii ana filatame jedhee irra taa'ee jira lammaffaa patriarkiin bu'u malee kophaa jira paappaasiin bu'u malee jira malee ani maaliifiin bu'aa kan jedhu immoo yaada dhiyeessee jira sadaffaa islaama bakka lamatti addaan baasnu malee bakka tokkotti hin jiraatin kan jedhu qabatee bahee jira afuraffaa intaa'inaa kaa masiida ebaluu akkan dhaqne ka ebaluu akkan seenne kan jedhu fudhatee gadi bahee jira waan duraan ahbaashiin deemattuun hunda isaa abbaa hojjetuuf bakka buufatanii jiru jecha sun achirratti dhaabbata kaleessa ustaaz Ahmaddiin afaan Amaaraatiin irra deeme waa baay'ee haasa'e irra deeme waan baay'ee haasa'e keessaa waanuma beeknu waanuma beeknu amma wanni Ahmaddiin kophaa adda isa baase ati sodaattee afaan kee qabachuufi inni gabbayee haasa'u qofa garaagarummaan kenna kanuma lammaffaan iddoo itti haasa'an addaan beeku akkan iddoo itti haasa'an sadaffaan nama itti haasa'an beeku akkan kaleessa walga'iin kaleessa naannolee 11 guutuusa Amaara, Oromoo, Benishaangul, Sumaalee, warra Kibbaa hundaa qabatee jecha pirezidaantiidhaan guutuun hin jiranii pirezidaantiidhaan jiran kanatti ka Finfinnees kan Dirreedawaas jiru hunda irrattuu dhaamsa kana dabarsee jecha kana jechuun maalinni hiikkaan isaa ummanni biyyattii tana keessa jiru biyya maqaan isii Itoophiyaa jedhaniin tana keessa jiru hundinuu iddoo sanitti argamee jira jecha bakka bu'aan isaa lammaffaa hayyuun biyyi qabdu irra caalaan isaa ka biyya hin jirre malee ka biyya keessa jiru irratti hirmaatee ture jira intini afaan raboo qofittiiyyuu akkaasi qaadacha tokkotiyyuu masjidan ijaarradha mana ijaarranu makiina lama buusaniif dhakaa makiina lama buusanii isaan sila imaama amma aabaashiin dhufte nani qaalichi isaan kun aabaashii bira godhanii qaalichuma isaanii imaama kana dhukkee irraa kaasuu jalqabanii jennaan maali imaamaa maal dubba kanaafi amma wanni Ahmaddiin dhiyeesse keessaa tokkoffaa waggaa darbe poolisiin bakka nutti walgeenye irraa daannataa fi poolisiin warri tikaa akka walga'iin goone nu godhee galle gara mana kana oofishaalii arguu dandeette jechaadha miidiyaadhaan waraabbiinis jira baranas akkasumatti majlisa qabatanii
naannoleen kudha tokko wal ga'an kuni majlisa balleessuuf waan ta'eef naa koottaa jedhee muftiin yaamee naannoo kudha tokkoo kanaa fi bulchiinsa magaalaa lamaa guutuu poolisii yaa'ee ari'e akka majlisa hin seenne. Kanaafuu majlisni ka'een nuti yoo jettanii kanama 8ti. Namni 8 eessaa dhufee kibba wallooti. Dabuu Bolloo. Hooggansi kama duraan majlisa keessa ture jaarsuma guddaa kana. Ka duraan illee pirezidaantii ture jechaadha waggaa 9. Allah. Amma fuula tottolchanii babbareechanii nutti asfilaniiti. Sheekota keenya immoo fuudhanii jala nannaqaniiti. Warra ofirraa deebisuu hin dandeenye. Warra ofirraa dubbachuu hin dandeenye. Warra ofirraa qabuu hin dandeenye. Warra afaan san hin beekne. Lakattiyaa dabaratti dhaqaniila. Kinneessanii majlisni akkasitti umraa deemuun rakkoo hajjiin hin yaadamu madrasaan ijaartu kaarimeetirri kuma lafa kaarimeetira 170 ol ta'u hektaara 17 kan ta'u. Salaam. Hojjetaan jijjiiranii. Beekwan. Ala kulli haalin kaarimeetira kuma 17 osoo lafarra deemu namni qaamni biraa fudhate qabeenya islaamaa fudhate. Dheengaddaa masjida Najjaashiidha ka muummichi ministeeraa biyya keessa jiran Najjaashii lafa kenneef jedhan maqaa Najjaashiitiin hin mogga'u jedhe waan Daani'eel Kibrat Najjaashiin hin sallamne jedhuuf jecha. Waan biraan qabu ban. Ngabu. Isumattu Najjaashiin kennan sallamne. Najjaashiin hin ta'u jedhe Afrikaa masjida jedheetti moggaase. Isa sanuyyuu kaarimeetira 30 nu kennan. Amma 22tti deebi'ee asoo irraa ciranii gurguramu. Asoo irraa ciranii fudhatamu. 22 ga'eera. 20 sanis hin ga'u amma booda. Umeera Yurika. Maaliifi abbaan qabu. Akkasittuu immoo suuqii itti ijaarra chirichaaroo jedhanii uummanni itti iyyee dhaabsise. Eeshi. Pilaaniin hojjetame. Pilaaniin sirriidha. Pilaaniin qulqulluun hojjetame. Gatiin itti kafalame maandisoonni gurguddaan kun gatii itti kafalanii bilaasha hojjetanii itti fidanii hin dide. Itti fidanii dide ni ijaaru jedhe. Birrii miliyoona doolaara miliyoona gaafa jalqabaa 73 fidde Saawudiin. Ijaarsaaf. Saawudiin ni ijaartu jedhee dide namicha. Ni ijaartu jedhe. Hayyee maal malee jennaan Imireetiin haa ijaartu. Itti aanee Turkiin haa ijaaru. Sadaffaa ijaarta yoo jarri lamiin didde jedheen ambaasaddara Saawudiiti. Namicha qarshii fidee hoosii ijaarama sida jedhan hin barbaadu jedhee dide. Kana jechuun maali inni? Sirra dalaguu dhufe malee sii dalaguu hin dhufne jecha hiikkaan isaa. Qarshii namni kenneen yoo masiida si dide. Lafa mootummaan kenne yoo fudhachiise. Yoo paatriyaarkiin bu'e malee ani hin bu'u ka jedhu. Ani qaama na fide jijjiiraan qaamni na fide sun nu buusu malee ummata kana hin beeku qaamni jedhu. Ummata kaayyoo hin qabne ani bulchuuf hin dhufne nama jedhu. Eenyu si filate yoo jedhaniin ani ummanni kun nan filanne qaama jedhu. Nan filanneedha. Hayyee ati eessaa dhufte yoo jedhaniin immoo alakki sharaatantu na fileedha. Kana rabbiin nutti sallate. Waa tokko rabbirra waa tokko wanti kaanu jiru. Dhageessu manni islaamaa carraan nu qabnu rabbi diinii isaan tikfata. Sittu keessatti diinii kanaan tikfama malee diiniin ooma tokkollee hin ta'u. Naannoleen hundi waliigalee namichaan amma achi taa'u kun seeraan ala ta'u qaamni isa tumsaa jirus kenna ta'ee ka isaa ta'e hundi isaatu hayaa fi sodaan garagara. Hayaa fi sodaan garagara. Ati akkamitti nama zaalima nama biyya diigaa jiru tokko sunnaa itti salaatee jira narraa ka'a jetta. Maa shari'aa akkamiiti kun? Kanaafi ulamaa keenya ka kitaaba malee wa tokko hin beekne kitaaba ofii qaraasiisuun alatti wanni tokko isaan hin galle fuudhanii barra Abaa Zarr al-Gifaari rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam alaa tastacmilni yaa rasuula Allah jennaani innaka mru'un daciif jedheen
إنك امرؤ ضعيف وأن كن مو وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إن دندتو يدن سنبودو لا تولين على اثنين يدن نمايو نم ولا ما يوتاتي أتنوغنين جدن أبا ذر الغفاري إمامان تنجي إن ددي وانكيتي مجدن أكس جدني تيمون برباچي سادة شيكوتا كينا إن دندتني بكي بكا شيطاناتي بكا درية فياتو نتي والغيتو أكان بكا إرى ظلمين ديمتو بكا سياسة تدلغني بكا CIA سيني بهو واجر إسلاماتي مليه وجين إساك إسلاماتي متي شيكوني كينا تيتني أجي كيسا تيتني علمي كيسانيس إنما كيسانيس معلوم ما كيسانيس الركسيسين على فنبوسنا سلا بوستني جرتو نما اتبوهم كم نتبو أماجرا نما واني سادبتشو حقا قدن درتي حساجرا واني حقا توف مو حقا ربيتي حقا في لا حياني قرقر إن الله لا يستحي من الحق واني حقا الراس سالفة تقل لنجر واني حقا الرقام فتل لنجر أجرا كان كي أما نانولي قوتو ديجي فيتيرا نانن توكو جنجرو بر علماء كون قوتون باتي توكو والغي رمضان دراس نفه هنگا أما جيون انتاي سيري كيسا تاي ما إني كون قباهم نقبان جرين إيه كويكا سيفيدا أما واجرالي موتما وقودا كني غافتاني warri gurguddaani nuti hin beeynu waan dalagamaa jiru jedhe warri xixiqqaan ajajamneetii jedhe amma kanan nu rakkisee beeken warri gurguddaan nu hin beeynu seeratti dhiyaatanii jedhe warri xixiqqaan immoo maa silaatu kana jedhe innoo mootiidha mootii milee namni poolisii ajajetu jira obsi qoy akkasii miti dubbiini waa baay'ee wal xaxaan namicha nurra bari warra amantii biraattu tikfata ela ini yeni bardiyoo kana icitiin kana amma bakki icitiin jiru isa kana atiin islaamaa ka shahadaa qabdu atiin qaama kiyya jettu ka hoogganaa kiyya ufin jettu ka silaa isaa iyyuu qabdu sirrii miti gaafati jettu warri amantii biraa ammoo dhufe inni nuu taa'u malee jedha bakka maali sandeebii isintu filata nuyi miti nu waan jiru isinitti himna malee kana waan ta'eefi majlisni akkitti jiru Ahmadiin kaleessa waan dhiyeesse keessa rakkoon majlisa keessatti uumame jalqaba imbaasiin Turkii birrii doolaara 34,000 nama lama kenne muftii fi nama tokko Kamal Harun ka boordii jechaan boordiitti gaafatama boordiin barreessaan boordiidha birrii kana harkatti hin fuudhu jedhee baankitti galche maalitti akkaawuntii majlisaa irra galche akkaawuntii majlisaa irraa immoo qaala gubaa'ee malee bahuu hin danda'u qaboo yaa'ee hin danda'u birrii fidaa jedhe jaarsi birrii namni naa galchisan fidaa ka imbaasiin Turkii galche jedhe sanirraan nama 3 hin deemate Saudi nama 150 bilaasha deema qabeenya ummataatiin umra nama 150 nama 150 aballiin jaraa doolaara 300 ture aballi isa kana 60tti harkaa deebise Kamal 60 deebise boordiin akkuma jiru walii galee 60 deebisan maal nu dalagdan nyaanni kenna sireen kenna maaliin kenna birri maaliif isin kennina jedhanii harkatti qaban lammaffaa mindaan jaraa meeqa beektaa birri 70 bar amma nu biraan nyaataa beektaati majlisa finfinneeti imaama jedhe hin fudhataa bar yoo guyyaa tokko dhaabne yeroo shakkaa biyya kana keessatti mindaa dhoggata beedhani yeroo shakkaa inuma kennama alaa kulli haal isa kana dhoggate ergasii Ahmadiin jaarsummaa seenee birrii kana kennee nyaatanii jedhe namichaan hin kennu jedhe oditii qaba rabbillee oditii na godha akka islaamaatii wanni anas dhufeef kanaaf jedhe Kamal Harun jechaani hayyoota biyya keessa jiran keessa warra herrega dalagu warra hisaaba dalagu keessa nama sadaffaadha akka biyyaatti ogeessa herrega har'aa miti gaafa namni qarshiin 500 mindaan birrii 500 fi 1,000 namni qaxaramu Afrikaan petrooliyam birrii 75 kabalaaf har'aa miti bar waggaa meeqa har'aa isa kanattu dide jecha birriin qisaasuu jedhe sanbooda itti dhaabbatanii Kamal akka ari'amu godhan tokkoffaa hujjaaja Somaaleedha qarshiin isaanii gara hujjaaja 400 hajjii hafanii qarshiin isaanii Saawudii seene muftiin farramuu dide itti mallatteessee birrii jaraa galchuu dide maaliif galchuu dide
birriin kun qisaasamuu hin argisiisa Kamaal Haaruntu kana godhe jedheetti maxxansuuf boordiidha jedhee achirra kaa'eef amma namni yoo dhufu qarshiin kun hin jiru qarshiin eessa jira Saawudii jira kaballatteessee baasuu eenyuun namichi didee jira aarii birrii irraa qaba Sambooda boordii nama 7 in ari'an ulamaan kennallee waliin itti mallatteesse kana amma gaafin guddaan wajjin itti mallatteesse maaf wajjin itti mallase ulamaa'uma kana boordiin barbaanne jalqabuma kennumaan kun hin barbaadan boordiin gaafii dhiyeessa yoo boordii jedhan kan ammoo waan namaa galuu dhabee jira bar boordiin bari boordii haa jedhamu akkaadamii barate haa jedhan malee du'aata bar maqaa itti maxxansanii Nuraddiin Daliil fa'aa bar nama bira seetaati bar sheeka amma boordii yoo jette Mahammad Abaate boordii am boordii Nuraddiin Qaasim boordiin barbaannu hogguu jedhan maal jechuu barbaadaniiti mee hiikkaan isaa maalinni ilmiitu hin jirre moo aqliitu hin jirre moo barumsattu jara hin jirre moo akaadaamii hin jirre moo maalinni kun hin gaafata akkanumaan ajajameen deemu akkanumaan hin ajajamee hin galu akkana ammanni murtiitti bilbile kottu guyyaarraa as dhaabadhu jedhanii qabaleen dhaabattu maaliif na waamte jedhee gaafata kanarraa kan ka'e boordiin barbaadan ulamaa'uma guututti hin barbaanne isa qofaa mi bar hanga jalaatitti illee gadi siqsanii boordii waan jedhan kanan barbaachisan Auditii qaba faayila baasanii alallahi jedhanii birrii nama achumaan achiin godhanii wal'aamiliina aleehaa kanatti waa balleesse beeytaati sadaqaa durii kanallee beeytaati wanni waa balleesse haka itti qabnaa namni waan kanan tajaajilu waan kanan dhaabbatu haka irraa qabaa jecha kanatti waa balleesse ani majlisa kana gaafa walarraa wanni jedhu mee mindaa dhoggadhaa nama achitti deebi'ee hojii hojjetu laaltanii jedhen minda maji'a tokko dhoggadhaa maraysiitu mee nama hojjetu argita miti alaa kulli haaliin amma wanni jiru waa lama tokko gaafa mana barumsaa ijoollee akka hin baranne jedhanii manni barumsaa 40 cufamu afaan qabatanii taa'an majlisa jedhanii gaafa mooxatti masjiidni gubatu afaan qabatanii taa'an gaafa islaamni bakka maratti ajjeefamu nam tokko xistiin baan jedhu gaafa achi immoo bakka wayiitii waa dhoohee jedhan namni awwala bahee ibsa ejjannoo kennu jara yookaa deemanii manuma siyaasaa galanii achiinuu hojjechuudha kana gadhiisanii yookaan immoo mala biraa barbaaduudha malee kunniini rabbitu nutti sallate bakka dhufanillee inuma beekna eenyu akka fidallee inuma beekna ammaaf wanni jedhaa jirru jarri nu qaama nu fide qabna malee ummata kanan beeynu jedhaa jiranii warri fiddan nurraa fudhadha tokko akkan jedhamii bar isin nun finne isin as nun geessine nu qaama nu fide jira dhiitanii iyyuu baattanii asirraan dirreetti jedhan nu hundaan jedhu ummata islaamaa guutuun jedhu qaamni fiddan yoo jiraattan fudhadhaa galadhaanii nama geessan tokko kana nurraa galadhaanii tokko kana kenna ammoo ka bilaashatti waliin badaa jirtu gadhaabbadhu wallaahi وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم جل ربي سبحانه وتعالى ددني ديني كان الله يسين دوبت قرقلت ربي نما إسافتو في دجد أكا كيليهن تأوسين جد وان ربي رابر بادو فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى ربي ننفد أمتها كمي يحبهم ويحبون كربي جالتو كربي وفي جالتو سني ربي في دون نسان أولو generationi nama jirusun immoo kan balafarra jirusun immoo ka akkasitti sossobanii bira taransanii miti ka akkasi sossobamee bira darbusanii miti akademishal diinii qaban ilmii qaban akademii qaban generationi akkasi sobbamusanii miti duraani mirga naa kenni jedhee generationi gaafatutti jira amma nasii kennaa generationi jedhu jira bar ana abbaan biyyaa ana itti gaafatamaanii sii mitii kan jedhu dhufee jira kanaan walitti bu'urra kana walitti bu'anii mashaakila ofitti uumurra tartiibumaan xarapheeza marra gadi ta'anii kursi marratti waliin haasa'uun barbaachisaadha kan kanarraa nafe warri majlisaa baatii jaha amaanaa isinitti kennan kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi tiksaa isiniin jedhanii haga tiksitanirraallee itti gaafatamtu ji'a jaha dabarsitanii waggaa 3 deemtanii gadi bu'aa gaafiin jedhanii jirru kana wanni buutaniif immoo filannoo fi filachiisuu fi amma immoo duraan nama 2-3 barbaannaa beektaan nurraa buu jenne amma sanii miti
hunduu deemaachi homaan hin fayyadamu tokko nafina nam tokko salafii suufii kalafii wanni jedhamu wayitu lafarra hin jiru hundi keessan deema islaamni nama isaa ta'u haa fudhatu hin jiru barbaadu mujrimaa filatu fedha isaatiin kaardii isaatiin inni biraa yeroo hunda islaamuma kanattu waan xiqqoon gammada ammallee waanuma xiqqoon naha hanga islaamni kun gadhaabbatee waan xiqqoo kanaan gammaduu fi mufachuu komachuu kana dhiisutti natiijaan hin jiru ka kana barsiise immoo warruma dura jiru kana yoo namni waa bulchu kun itti kolfeen kolfan yoo inni fuula badee hin badan guyyama san bakka inni dhaqe mana iyyuu naqalu inni jaraa kuni wannaan qabu gaayaa yoo inni ziyaara bakka tokko dhaqe achi dhaqan la gargaarsuma laalime ati amma gargaarsa laaluu hin dandeetta bara laala maan hin beeka amma soo asirraa kaa'amee gujii qofa ka deemamu taate hundi isii gujii malee hin deemtu yoo mootummaan dhaqe malee hin rakkoon hin jiru mootummaa gargaaruun mootummaa jechuun hawaasa nama biraatii miti hawaasuma keessaa dhalate hawaasa keessa guddate hawaasa keessaa ba'a rakkina tokko hin qabu bar mootummaa jechaan nama kanuma kaleessa si wajjin jirutti ol ba'e kanuma kaleessa ol ba'ettu gabbu'ee si waliin nyaataa jira dhugaa jira homaa rakkina tokko illee hin qabu barumsallee kanuma jarri baratan nullee baranne rakkoo hin qabu kunillee barumsa yoo ta'e ilmi illee nama kun barate namni barata ammatti garuu majlisni laaqamee jira kana booda as deebi'anii hawaasa keessa deemanii guddoche wandimmoche maali jechaani hin jiru islaama ajjeesisiisa islaama diigsisiisa islaama irraa masjida balleessa islaama irraa lafa saamsisa ati bar iccitii yoo baasaan hun jedhan taa'aa jedhaa jirra malee adaba bitaa taa'aa jedhaa jirra malee dhiira bari lafa masjidaa bakka 30 irraa cirtee gurguratteettu federaala keessa jira yoo himaa jedhan gadi baafnaa fi faayilaa wajjin lafa masjidaa ciree lafa masjidaa har'a akka hoogganaa jiru jechaadha yoo akkasitti gadi baasaa ka jedhan taate maan rakkootti qabna arrabni illee ka rabbi nu kenne gochi isaas lafa jiru gochi isaas ka lafa jiru abbaan irra jiru illee kunoo maskala godhatee irra taa'aa jira ati nikaa hidhachuu warra deemettu beekaa beeki maskalli hagan gaa barka nikaa abba surree laphee amma nin beeka amma yoo dhaqxee jette homaan barbaachisuuf suuraallee barbaachisu bar jarruu sitti himanii siraa hidhellam hin jedhani siraa hidhellam jedhu amma waan gootani islaamni qalbii qaruuteedhaan hor qalbii keessaniin garam deemaa jirraa waan islaamni bakka lamatti haa ba'u saditti haa ba'u jedhan kana dura dhaabbachuun gahee islaama guutuuti tokko kana amaanaan nu jennu jecha islaamni bakka shanitti cicciramu hin jiru sababa nama tokkootiin lammaffaa qaamni na ilaallata jedhu immoo nama tokkoo fi ummata islaamaa miliyoona 60 addanaa filatu nama tokko nama dhuunfaatii fi ummata miliyoona 60 addaan filachuun mirga isaati sadaffaa yeroo baay'ee waan jennu jira waan haasofnu kana dhibbarraa dhibbatti itti yaadnee haasofna akkanumaan tasa lafa ol kaanee haasofna waan hojjetamurraa haasofna yaadallee manaa ballee haasofna waan lafa jirurraa haasofna akkanaam yoo jettan ammoo hojiin lafarra jiru isinitti argisiisuuf deema islaama addunyaarraa walitti qabanii asitti salaanna jechuu dura islaama as keessa jiru salaata isaa eeguuf hin dirqama iida addunyaarraa walitti baanee kabanya jechuurra taaziyaa asitti waliin taa'aa jirru kana nurraa kaasuttu dirqama isattu dursa karaa irratti gadi baanee iftaara goona jechuu dura manatti ol deebinee nama waliin faxarru hisaaba godhachuuttu dursa yoo kanaan ta'e namicha tokkicha bakka barbaadanii quba qabanii fidanii pirezidaantii waggaa 9 majlisarra ture fidanii akka nama haaraatti nu tottolchanii qaama dhiqanii nu fidanii koofiyyaa irratti tuulanii aboo namni afaan arabaa hin beekne akkamitti billaa aleeke sabaraa fiddee afaan arabaa hin dubbanne akkamitti hooggansa islaamaa ta'a alaa kulli haaliin achirra jirra kana caalaa isinuu beeytanii wanni isinitti himan hin jiru gaafa tokko seenaadhaaf gaafa tokko amaama Allah wa amaama annaas wa amaama taariik
afaan keessan qabattanii callistanii turtanii isinuutti gaafatamaadha akka isin jenne isinitti rabbillee nun gaafatin namnillee nun gaafatin seenaallee nun gaafatin isinuu itti deemtanii itti deemuu baattanii dhiistanii dhiisuu baattanii nu wanni dhiifnu wayiitu hin jiru akka waraabessi jedhe jettesanii hin nyaanna jettanii sin nyaanna hin nyaannu jettanii sin nyaanna kana nyaachuu hin dandeenyu kuni nu nyaachuullee hin danda'u achumatti ofirraa qabna asoo nu harkaan achi ofirraa qabnee fageessinee ofirraa hin qabin isinummaan achi qabadha warri nutti fiddan jechuu barbaada fixeera. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanne ergaasaa keessootti wayita qalbeeffanne diini nasiyaadha yoo wallaggeeffanne ergaasaa keessootti wayita qalbeeffanne arganne ergamaa alhamdulillah nu sagaleen jiru deni gooftaa abiko sagaleen jiru nuuf kenne rabbiin alhamdulillah nuuf kenne rabbiin alhamdulillah nagamu kanjira innagamu taanaan sabbaa keenya dayna innagamu taanaan akkam keenya taana 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 qur'aana rabbiiti yaasana sajalu karaa nabiyyiti karaan karaa jaalu qur'aana rabbiiti yaasana sajalu karaa nabiyyiti karaan karaa jaalu namaja qalbiitiin gaffageesse laalu namni kana baree gardeemu wallaalu waan kalkameef beekaa yoo qur'aana laalu khalifa ardiiti isa duniyaa dhaalu kan jedhe hidaayida kan kallaqe maalu kan rabbi ajaalu irraa aburiif tolaa nasriidhaan karaan keetu jaala si qofa yaa rabbi mootummaan gararraa nu kennite diinii lazaawaa hundarraa ergaa ummataan ga'uuf na keesse karaarra jecha kamuu waan ati naaf keesse har'a barraa shi'iriidhaan dubbachuu naaf kennite jarraa waan harkatti fayyadamaa irra si qofa yaa rabbi mootummaan gararraa nu kennite diinii lazaawaa ergaa ummataan ga'uuf na keesse karaarra jecha kamuu waan ati naaf keesse har'a barraa shi'iriidhaan dubbachuu waan harka kee malee hin argamne namarraa wannan si kadhadhu yaa rabbi hundarraa eeganaa
amma lubbuutiin koo jirtu duniyaarra ittiin wal yaadachiifna waan khayrii taaterra yaa rabbi numma isin haqqee faqiiqaarra ati nu gargaarran maaluu numa tolaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa قرآن ربيتي سانا ساجالو كرا نبيتي كران كرا جالو نمجا قلبيتي انقفق سيلالو نمني كان بري قرد مولالو وان خلق مبكا يو قرآن لالو خليفة أرضيتي سالدنيا دالو كان جدي إلهي دا كان خلق مالو كان ربي أجالو الرا أبو ريفتولا نسري دانو ملكيسي كران كيتو جالا أفنو قبر ربي نتساف أفكمنان أبشرا أمتا ملكا وراب ديمنا إن شاء ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كران وجين بباتنغا انديبنا يا بوليسو نيتوركين كيسانو دربا أن شوفير إساني تيرا نودة دربا أكوما يرونو قولا كنو يرون التوكو مال دوبا كنا نمني سيري مكان كباتي بني هوتيلو مجرا دوبا كنا أكنا أي نيلي رف دوبا كنا كربي تجرا إلا لا الركاية الدنيا نارغو وانو من تجرا الدنيا نارغو نخرا ديبنا والله دوبا كنا لا كنو لا كنا تجرا لا والله والله واي شوفير انما يفرد أغرسيس لكي أغرسي بيكاتن لكي بيكاتن أما يجتشون قبائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوبا رفوني كوبا ديبني رمضان كيسر ربي سن الراكي بلو آمين يا ربي رمضان جرى الراكي بلي يا ربي رمضان جرى الراكي بلي يا ربي رمضان جرى الراكي بلي أمتك أنا أمة مسكينة فجأة وفيفو بينتان جرو إني كان بيته جرو إني كان بيكوت جرين جرو إني كان مو ننقل جران جرو إني كان إنقلو جران جرو إجارتي من كوباني يوكاني قلي بينتان أتي فججرو رارو جرى يا ربي نقرتا قابت كل فنوبوسي يا ربي يا ربي يا رب ما شاء الله ما شاء الله بقى سبرقة وقين دفني أنا ما يسكير نديكو أنا ما يسكير عشان نديكو يا كنا كرمرة والله دي بقى باي بريدة أيه أشمان نيجا دوسني هاي ونجي رجل ها ونجي رجل جنة أشمان نيجا ونجي جتونس بقى أما كرادي منين جنة كاني هما جرجل جا لكي ونجيني أكونكم ونجي متري بكرو تري ونجي كسر برفتوني بكرو راي نومي مرحبا أساكت فوف وانجري دعوتو تكين كيساتي أردفتوني إسلاما دمي كيسن دمي أما درا وقا ميكا غافتامي كمبرا كودا سجل وقا أفرتامي سديتنا دا غافتامي ديبيار كتير إنجن مو إنجن جلاس إنجروان غافن نير كتير كيني نتي مامري أما يو كان كتير تاني يو كان كتير باني يو مال نمرة واتو كواسا واتو كناسا جدي دكتور ريكي دعوتو تكين كنا نجور سابولا جي كنا نجور سابولا جي بوليسي داني جي أركاوا باي أنا أسفسيسو نكوكوتو أنا تيجو باريا كنا كيسندي ماولا بتي ناني تازيادو في برا وقا سديت مسرنا غافا أحباشين نفسان تازيادو في تازياتي تاي أما إني بوليسيني إني أما درا أمتا كان أرياباي وفتا سيبيلي تيجي جيرتي تازيادو في النس إساني مو بوليسي تناغر بيا كينياتي سيراميتي بوليسي تيو آنغو قبا سيراميتي بوليسي ترانغو كان غايجتي ولمنا إنيو فيو بوليسي تيو ماليف جنان ورقاوا ميتشافي دي نفو دفيتو مكا بيغي سيدا مالي موسي باسون نندو مالي باسون نندو كانوا تيجي راي إنين جري شيطان اللي جيتو كتير ميبا كين يكون وقان ساديرة تيراو شيطان مونو إني نما ريبو كان غويا كان باو نانكب شيطان اللي غويا كان مبا كبابر أما يدا يجري مالي جيتو كبودي نمبا بيكا ما كين يكوني إني بكي يجري سمما برودا إلامي جناني غا كانتي
Poolisii Siyaasa of siiftii adda. anamoo Yaadamu. miti qaaxiraan naqabeen naannan iyyaniitti achi keessa dhokataa jira mal. Uummata taaseen achi keessa dhokataa jira waan jiru hime. Ayyu halamre kiyyoon ummati Awurooppaa ummatni Eesiyaa Afrikaa Iskaandinaaviyaa maal hundi keessan yoo dhagaa jiraatan namni dhageessan dhagaa inni kaanis immoo inni rafaa jirus immoo rabbiin riba kan keessan ibaadaatti si balakaa'u yeroo ka'e dhaga'uun oolu kan jedhe. Amma poolisiidhaa dhufee as ta'aa jiru qaalichi dhufanii fa'aa du'aayii kadhatanii rabbi rawaa mataa godhuufii jedhanii kaani amma inni namtichattiisiin isuma bira ta'aa jira immoo isaaniin agarre namtichattiisiin gaara kanaa kuni inni siin amma takkaa mangistiitu amantii namaa awwaja abboo takkaa amantii mangistii namaa fida abboo ho ani soba ta'uu kan hin bare gaafa mangistiin amantii fiduu soba ta'uu kan hin bare haasaamaa jiru wanni jedhamaa jiru dhara ta'uu kan hin bare kan ragaanaa ta'e amantiin mangistiidhaan daatee dhufuu isaatii humna mangistiitti hirkatee dhufuu isaatii jedhani gaa jennaani addaa miti immoo laa booddeefu ilaa booddeefu addaa miti immoo eddeetti deebi'uu hin qabu. An jedhee ka'ee deddeedatti dheebula rakkoo qaban. Jennaani waggaa 9 miti numaaf jecha waggaa 9 miti.
Maal isin kuni? Aduun eessaa ifti? Aduun eessaa ifti? Maal abbaa kutiin beeku? Beeki garanaan as baatiimi? Anuun beeku. Yoo baate achi dhaabi kaasiisi. Akkana. Kuni kocha ifi. Akkana. Ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi. Akkana. Aduutti gargaluudha? Inni itti haajomti. Hin qorritee? Lakkii. Akkas. Ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jara keenya nagaadha. Fayyaadha. Neetwoorkiitu keessa nu baase. Mee waan jette jedhiin mataan mee. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shinja. Eenyu? Ana jira. Ramadaanni akkam Ramadaana keessa Rabbi isiniif haa qeebalu. Naannoo isin keessan jirtan keessaa yawwana gaa naannoo isin jirtan keessaa inni kaan asuurii nyaataa fayyada. Inni kaanis ayyoojii Rabbii kanaan. Akkuma jirutti jira. Mukarran gaaddisiise. Muka kanaan gaaddisiise muka. Xiqqoosi. Ibsuure. Kiinan dubbise. Ayyee. Nuuf kenne Rabbiin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma mul'ata sagaleen hin dhaga'ama. Sagaleen hin dhaga'ama. Sagaleen hin dhaga'ama. Oh, amin amin. Ramadaan Rabbi isin irraa qeebalu nuufis karra daawwadhu. Akasi. Dhimma Islaamaa, dhimma majlisaa, dhimma kaleessarra oole hamma shufeerichi midhaan keenya fidee asiin dhufutti isa sana hammataa dabarsita inshallah. Bareeda. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad Salih Rafi. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nama rafunu kaasa. Kaleessa ga eenyu rafeenyu ta'a. Kai Muhammad Salih. Akkana. Muhammad Salih. eenyu rafeenyu ta'a. لا حول ولا قوة أن إن قدر فين الجرا ويا كليسا قلقلا مجلس نانولي كذا توكو إما قومي إسلاما إثيوبيا إما بكبوان أمني يكانت بكبوان كم نمير وما كنا كيس نمني أتاو تيمل سجلة سرسة دني سجلة سرسينا سجلينكم مالتي قومي أنا أفهم سامبيكو Nufkan sagale maal bakutin be aha sigana ammo ammo da nagamu mas nagamu asirra lalta damte sane ammatiko isi amma kasirti jiro wanti taate way ya rabbi no biraawli waye fada bet kuno bilbila dagaa irraawo keessanuma irraa wayyeeffadhaa amma bareedaadha dhimma gumii islaamaa kaleessaa ture amma shofeeriin keenya midhaan keenya fidee bakka geenye jirra fi amma jittanitti wakki jennu kaleessa
majlisni naannolee 11 akkan akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa dabalatee akkan walgahii tokko geggeessee jira sagantaa iftaaraa geggeessee jira sagantaa kanarratti waa hedduu irraa taajjabuu dandeenye jirra rakkoolee armaan dura turan majlisa keessa ture sababaan isaa maalii kan jedhu laallee ture akkuma beekamu ka warri amma garee majlisni federaalaa irra jiru kun warruma duraan majlisa keessa ture warra Haile Sillaasee keessas akkas dargii keessas dargiis jiru zamana Ihaadigis jiru zamana jiru hundattuu jiru bara hundaa ammoo nama haaraa ta'anii dhufu maa akkamitti tokkoffaa bakkoo keessaa baamne muuxatanii dhufu tole boo nama haaraa ta'anii dhufu tole muftii Umar Gannatee irraa jalqabee pirezidaantii majlisa Finfinnee waggaa 9 ture pirezidaantii ture waggaa 9 jechaadha eshi achi duras kanuma keessa ture eshi bara 90 irraa jalqabee majlisuma ture achiin hawaasa biraa ka isa fakkaatuuf itti dabalee bifa haarawaan nama haarawaa ta'ee nama ummataa ta'ee nama sagalee hawaasa muslimaa qabate ta'ee nama tokkummaa islaamaa ijaaru ta'ee abbaa ta'ee dhufe abbaa fakkaatee dhufe eshi amaamatu ullate bakka san qabatee sana booda ka ulamaa keenyas masiiduma keessaa walitti qabanii bakka darsi isaan jiran irraa walitti qabanii fidanii bira lafa kaa'anii biratti kaa'aniinaan ragaa argate waan irra ejjete ragaa argate humnallee qaba nama siyaasaati nama siyaasa keessa ture jedhe waggaa 56 Finfinnee keessa ture waggaa 56 Finfinnee keessa ture Abaashiin 2004 eega dhufte booda rakkooleen adda addaa gaagaamni adda addaa ajjeechaan hidhaan dararaan ummata islaamaa irra gahaa ture sababaan mootummaan asiin dura darbe sun ittiin kufe inni sababni jalqaba ummata muslimaatti bu'uudha qabsoo ummanni muslimaa godhettu itti dabalee qabsoo oromootiin bakkaan gahee mootummaan sun asirraa kufe qaari'e jechaadha haa ta'u immoo ergaas deebi'an ammoo bifa haaraa namni haaraa ta'ee walitti dabalamee komiteen 17 suni komitee 3 nama 9 ijaarte garee ijaaranii akka abbaatti immoo isaa fi nama muraasa jidduu kaa'an kanuma amma qabate kana jechaadha hanga prosesni dhumutti laafee laaffisee walii galee ani abbaadha jedhee duukuma deemee bakka san hin gahee dhumarra deemee bakkee qabatee jennaan islaama bakka lamatti baasuu jalqabee suufii fi salafii jedhanii maqaatti kennuu jalqabanii achirraa deemee immoo balu masiida baluuttiin salaatini masiida kanatti kuuniin salaatini kan jedhu ibsa ejjennoo baasuu jalqabanii ajandaa duraan Abaashiin fiddee dhufte san abbaa raawwatu argate jechaadha akkan ajandichinu abbaa argatu abbaa bakkaan ga'uuf argate bakka isiin hin jirrettu akkana ta'e jarris ifaajee biraa keessa seenuu irra nama jala dalagu argaanii asitti sappoorti goonaan rakkoon hin gargaarsi itti dhufe achirraa ka'ee gaa baatii 6 amaanaan itti kenname baatii 6 isaanii xumuratanii jennaan Dubaay dhaqanii achitti wal sassaabanii amata 2 dheereffannee jirra jedhanii walii mallatteessanii kana kaa ulamaani kennallee keessuma jiranii itti gaafatamummaan baatu jechaadha keessa jiran nama birattis rabbi birattis seenaa birattis keessa jiranii qofaayyuu osoo hin ta'in inuma daakan malee kana qofa mallatteessine hanga masjiidaa gadi bu'ee waan fedhe murteessuuyyuu irratti mallatteessanii jiran isaaf amma har'aa namichi nu jeeqaa jira jedhan malee hundi isaaniitu mallattoon isaanii achirra jira laa ilaaha illallah 27 boordii illee mallatteessee jira walla buurra isa mallatteessuu wayya jedhanii jechaadha amata 2 illee sirreeffatanii jiru amata 2 hin dabalanna jedhanii gaafa mallatteessan san waldura dhaabbatanii haqa islaamaati maaliif kana goona jedhanii walduran dhaabbannee mallatteessanii galan erga mallatteessanii galan booda namichi xalayaa barreesse asii Jimmatti asii Baaleetti asii Wallaggatti gara biraan barreessu Oromiyaa malee hin barreessu maa Oromiyaa malee haajaan san jiru hin barreessu jirri karaa kaabaa kana dhufanu haajaa biraan qabanu garan as gara galanii xalayaa barreessanii majlisni Oromiyaa warri miskiinni
warri quban qabne jedhaafseet inuma barreessaa maa akka nu gootan jedha xalayaa si ol barreessaa seera federaalizimii diigee maal diigee akkaataa biyyattiin ittiin bultu diigee jedhanii mormatan malee waraqaa mallatteessanii galan itti gaafatamummaa fudhachuu qaban baatii jaha itti kennanillee amaanaa bira darbanii waggaa lama mallatteeffatanii galan waggaa lama sanillee itti obsamee waggaa 3 ga'e innumaan haa ta'u jedhame gaafa waggaa 3 ga'u garuu majlisni ka dhaaba tokkooti ka garee tokkooti kan jedhu jaarsi fudhatee bahee nama lama jala kaanii naannolee guutuu bittinneessanii xumuranii fixanii nama keessaa ari'anii bitan nama 33 keessa boordii 7 hin geggeessanii Shehajjii irraa jalqabee hanga Sheekh Mahammad Darasaa fa'aan bahutti kiflaa gara dabarsanii warra Beenishaanguliin ari'anii warri kibba walloo irraa dhufe namni 8 waajjira keessatti hafe Dr. Jaylaan afaan hin beekanii yoo achitti hambifatanii isaan irra ta'anii irratti murteessanii deemee wanni federaala jedhu achirra dhaabbatee jechaadha. Gara amma isaanutti hogguu deebinu naannolee walgaanii waggaa darbe hoteela Ililliitti murteeffatanii yaa'ii waliigalaa gumii namichi mee gumii waliigalaa isa dhahee gumii waliigalaa godhanii hoteela Ililliitti sana booda hoteela Ililliitti gumii waliigalaa irratti poolisiin dhufee gumii kana geggeessuu hin dandeettan jedhee nu ari'e daanninnataa fi poolisiin poolisiif daanninnan illee waliin dhufanii achi nu ari'an naannoleen hundinuu as kenna naannoleen tokkollee walgahii godhuu hin dandeettan jedhanii daanninnata nutti erganii hoteela abbaa hoteelaallee xalayaatti barreessanii kanuu barreessallee mootummaa beeki mootummaa walgahiillee godhaa jedhe kan barreesse mirgi keessanii jedhee kan mirgaan irraa fudhannillee mootummaa aaya kan moo deebisee immoo walgahuu hin dandeettan jedhellee mootummaa isaan akkoon qaamni mootummaa poolisiin dhufee bittinneessee giyoonitti deebinee giyoon irraa immoo Sheekh Hizbullaan faati rahimahullah rabbi isaa fadhiisu sababa majlisa kanaatiin osoo liqaa deeman koovidiin qabee du'anii shahiidanii shahid dhiiga namaattu keessa jira jechaadha akka tasattii miti wanni kun akkas waggaa darbee san murteessinee gumii yaa'iin nama 70 way goonee naannolee irraa nama 3 itti daballee murteessinee nama ari'uu qabnu ariinee mootummatti kennine qaamni raawwatu indide kana namichi ndeenna amaannu ነጋዴ ሀሳብ እንደነ ሰላም አማኑ ማን ነው እንትን ይለው እኔ ነኝ አሁን ለባለ መኪናው ደውሎ አልነገሩት እሺ ትናንትና እኔ ያሉኝ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው እሺ ማታ ደግሞ ሀሳብ ተቀየረ ስለዚህ ለባለ መኪናው ስልከምጣ ችግር የለም ስልከምጣ እንደውልለታ ስልኩን አምጣ ሬዲ ሆናል አስተካክለ ምናምን እሱ ከጅቡቲ አሰቆይ በጣም ጠዋት ፍሪዞን አሰርቼ መውጣ ብዬ ነበር አሁን አጉላጉል እኮ ነው ያረጉኝ ነው ራሱ አሁን በቃ አሁን ወደ አሁን ምንም አትሆንም አሁን ወደፊት ምንም አትሆንም አይደለም እንጂ ምንም አትሆንም ምንም አትቸገር አትቸገር ይውጣ ከሰዓት እንትን የሚባል ነው እዛ መከፋፈል ሰው ሻሸመኔ ነው አሁን የምትሄደው ሻሸመኔ ማለት ነው እንትን ጥቁርዋ ወደ ውስጥ ይገባል እዛ አስፋልት ላይ አምን ነው እነዛን አታውቃቸውም መንገድ ዳር የሰፈሩትን ችግር የለውም መንገድ አይወልክ አዋሳ ሰዓት ደርስ መንገድ ዳር የሰፈሩት ጥቁር ውሃ የሰፈሩት ሰፋሪዎች አሉ ከአረር የመጡ ማለት ነው እዛው መንገድ ዳር ይምታይ አዲሱ ቆርቆሮ ወደ አዋሳ መሄጃ ማለት ነው ሸርማቱ ጋር ደርሳ የቱ ጋር እርሻ በቃ እዛ እርሻ ማለት ራሱ እዛው ራሱ ዳወጡ ተገኝ አና ወጃሳ ቆያ ትገሲ ራያ ገሰኒ ያሳይ አኒ ከመጅሊሳት እንደቢያ ገዲባኒ አፋን እንዲበኩ ወሊና ሳመ አየ ኤረክቲ ኒያስ አፋን እንዲበኩን ዳወጡ ተገኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አፋን መጅሊሳ ስሞይቱ መበካ ቤክ ማለፍ ጀናን መጅሊሳ ዋንተ ቦርዲ ከሰ ጅራ ቦርዲ ትንብነ ከሰ ዋንጅሩፊ ዋን ረኩምታ ሐዋሳ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ዋንተ የፍ የሮማ ከነ ከሳ ሰደርካ ይረጅረኑ
sadarkaan irra jiramu maal inni isa jedhu akka inni keessa beekettiidha. Boordii majlisa Finfinnee dura taa'aadha. Kanaaf warra mindaan nyaanne keessaa sababa akkatti jedhanii keessaa baasan hin qabu inni mindaan nyaatu. Mindaan malee warra Shee Sultaan mindaan nyaatanu majlisa Finfinnee keessaa. Jara kanaaf sababa jarri mindaan nyaanneef wanni jedhanii itti dubbatan dhabameetuma jennaan achitti dhiisanii Rafaa xiqqoo Doktor Rafaa xiqqoo kunoo itti jiranii doktorri itti jiranii kunoo Kajetti? itti jiranii kunoo doktorri ofumaan beekan wallahi ani san gaaf tokko kanaan dura gaaf tokko rafeen hin jira amma ummata keenya nyaata kana hiruudhaa fi amma bakka sana nyaata sana bakka nyaanni silaa itti hiramu bakka bu'aanuu ergaa jennaan bakka bu'aanuu erganii asitti nyaata kana wal hirkaa fudhannaa inshaallah rabbi jedhe yeroo amma baheetan yeroo xiqqoo booda walitti deebina inshaallah galatoomaa ulfaadhaa amma midhaan kana walitti kennina midhaan kumtaala 400 kana walitti kennaa shufeeraa wajjiniin haasofne amma sitti gaa nu ulfaadhaa jiraadhaa warri raftanus rafa warri dhageessanus dhagaa warri asurii nyaatanus warri taraawii irra jirtanus warri salaata irra jirtanus salaata keessa rabbi isin irraa qeebalu. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Midhaan asirra jiru kun kumtaala 450 ruuziidha akkuma kamalu inshallah ummata keenya nu gaani maal jetta kamra kanuma akkuma argitan gaa midhaan kun sabiidhaan jira Sagalee sila isaan sirreessitu. sagalee itti yoo itti masiike malee Nagaamu. wallahi lakkiin dhagahama lakkisaa nagama ammoo nagaamudha hawaasa keenya nagaamu jabaadhaa nagaamu amma sagaleen mee sagalee yoo dhagaame inshallah daawwattoota keenya mee nagaam mee gara fuulduraatti gargalchuuga sagaleen kun hin dhagaamu ittanii jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kun waa ta'eera malee konsertiin kun duwwaa akkanan taatu ustaas sagalee yookiin rabbiin alhamdulillah nagaamu ittanii nagaamu ittanii
Maayikii irra keessee garaagara naqab. Bakka. Amma sirraa'e hawaasa keenya kabajamoo midhaan kun midhaan kumtaala 450 kana malkaa gurraachaatti ergannaa malkaa gurraacha bishaan gurraacha ani bar bishaan gurraacha malkaa gurraacha dambe bara keenyaan dhufe bar kuban qabu bar suma dhugumaati malkaa bishaanitti beene malkaan waa lama immoo malkaan tokko bishaan waraabanii tokko dirree lolaati malkaa jechuun laga jechuun laga gartee raaree badhee jettee argee baaleen akkasana jechuudha hawaasa keenya kabajamoo midhaan kumtaala 450 kana inshallah bishaan gurraachaatti ergachuudha deemna maatii 700 jiraachi maatii 700 kana midhaan kumtaalli 11 midhaan kumtaalli 450 isa kamtu irra rakkataadha jechuun moo keessa beeketti waan taaneef sheeka keenya ulfaadhaa kabajama subii salaatanii isaanis akka keenya hin rafne achi kaanii edaal kan namni taajjida bulaniiti akkuma sanaan makiinaa qabatanii dhufanii nu dura adaamaatti nu eeganii galatoomaa ulfaadhaa waan jette jedhin. Kanuma wanni asirratti fe'amee ispoonsarii midhaan kanaa yaayaadhaa fi bayaani. Nama sadii marsanii Jamaalitti bilbilee gaafa nama sadii ispoonsara ta'anii akkasii namni tokko 200 tokko 100 tokkos 100 wanni asirratti fe'ame kuntaala 450 nyaata nama 1,800 akkan nyaata nama 1,800 kana abbaa warraa 700tu jira iddoo sanitti abbaa warraa 700 kana haga gahutti qooduufi yeroo hunda kiiloo 10 tiiwa raabsina kanaammoo rabbi haa barakachiisu akkuma Jibuutii irraa dhufeen asoo irraa hin bu'in duniyaan tun nutti haftu fuudhaa deemaanii jedhanii nutti kennanii akkuma feeruu makiinaa ittiin dhufeen akka Jibuutii irraa dhufeen asoo bakka tokkotti hin bu'in asumarraa konteenaraan akkuma jiru kanaan fudhadhaa deemaa jedhanii kana waan ta'eef nu sakki goonu nama 700 sanii akkuma jirutti waliin gahanii yoo xiqqaate gargaaranii sheeka dirkeenya kana nu gargaara warri achitti argatan warri bishaan gurraachaatti argamtanu fi naannoon si sheeka dirkeenya wajjiniin akka malu warri keessan jiranii beektaa ijoolleen jiranii sheeka dirii wajjiniin inshallah akka walii ga'u akkanuma kanaafuu dhaamsi kennaa warri biyya keessa ammas dheengadda ogguu dabarsinu namni biyya keessa jiru bayaanii fi yaayaadhaa fi qofaa miti kanaafi warri biyya keessa jirtan akkuma jarri kun fakkeenya ta'anii qabeenya isaanii bu'aa irraa argatanii irraa miti waanuma silaa bitarraa asmaalii saniin as ergan yookaan gabaa fidanii gabarraa waan hafee miti irraallee hin buune gaduun buune adaamaadhaa yoo hin dabarfan qabeenyuma qaban san fuudhanii kennan jechuudha umraa isaaniillee rabbi haa qeebalu ka deemes jira kan deeminis jira jara keessa alhamdulillah ustaad meeqa natti mugatiima wanni nama qofa yaahiyaan bayaan 200 yaahiyaan meeqa yaahiyaan 100 kumtaala 100 amannaajiin 150 amannaajiin 150 amannaaji kana maqaa irraanfanne sadii taateeti amannaajiin 150 yaayaan 100 bayaan 200 isaan kun as qofa miti kan jarri geessanii dheengaddasi sulultaa bakka adda addaa irratti geessanii raabsaniiru muktaarii wajjiniini hirmaannaa guddaa godhanii jara sanaafis raabsaniiru hawaasa keenya kabajamoo wanni isiniin jennu akka gabaasaatti osoo hin taane akka ummanni warri biyya keessaas hirmaannaa isaa itti fufee jira hirmaannaa isaa ummata ofii bira dhaabbachuudhaaf kanaaf halkan akka uummataa bulleen dabarfannee dhufne ulfaadhaa isin warri isin dhaqqabe immoo warri bishaan gurraacha hanganuma nuu guddifadhaati inshallah ammas immoo ntaabannaa isiniin jenna salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kanarratti wanni jennu jarri kun fakkeenya isin haa ta'an akka warri biyya keessa jirtan fakkeenya isin haa ta'an duniyaan tuni waan boruu kaahatanii dibiraa deemaa jiran waan har'aa qofaa miti fakkeenya isin ta'anii abbootiin qabeenya biyya keessa jirtan ka hiriyoota isaanii taatan kammoo iddoo garaagaraa jirtan ka biyya alaa silaayyuu beekamaadha waan qaburraa wanni nambisaa jiru hin jiru fakkeenya taatanii warra biyya keessa ummata keenya daldalaani yaaya qofaa miti daldalaani amannaaji qofaa miti daldalaani bayaanii qofaa miti hunda keessanuyyuu dhaamsi kun ga'ee baatiin keessa jirru immoo baatii ramadaanaati ashara lawaakiriin keessa jirra sadaqaa namni isin godhattan kun rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa kurnan akhiraa bira ga'an shadda mi'darahu وأيقظ أهله وأحيا ليله جتاني صدقاني
soomaanii miskiina bira dhaabbachuuni dhaabbatu jechaan shirritii qajeelatti jabeeffachuu jechaani dhaabbatas leelii salaatuu qofa osoo hin ta'in waan silaa khayrii ta'e hunda dalaguun waan ta'eef isin hundinuu dhuma baatii ramadaanaa kana keessatti ajrii teessan dachaa taatee akka isin deebitu rabbiin akka leelatul qadriin isin waffaqu ibaadaa irratti akka jabaattan gargaarsa akkanaa miskiina hawaasa keenya kan nyaachuu dadhabee dhuguu dadhabee waan ittiin soomu waan ittiin faxaruu dhabe kana bira akka dhaabbattan jenna sheeka dhaamsa kenna isinitti kennaa jirra dhaamsi wanni isin ummata dabarsitan maali dhaamsi kun yoo jiraate isinirraa fudhannaa akka jiru kanatti fuutanii amaanaa rabbiiti hawaasa keenya miidhamaadha achi qofaan miti naannoo biraallee akkanumatti beekamaa jira buraayyuu jira zuriiyaa jira kayyaa jira lagataa jira sanbataa jira duukam jira bishooftuu jira galaan jira bishooftuutii fi galaanii fi waan adda addaa hawaasni keenya harka isaa bal'isaa jira ijoollee warra bahaa akkuma ustaaz Raayyaan jedhe waan danda'an godhaa jiranii dhaamsa kana nurraa fuudhaa jirtanii maal jettu yoo dhaamsa qabattan inshallah waanillee dhaamsa biraan qabu warra akkanatti horii isaanii mallaqa isaanii karaa rabbii keessatti sadaqatee miskiina sa'aatii kana beela'u sa'aatii kana waan afaanitti fidu hin qabne sa'aatii kana nama isaa to'atu duuba midhataa jiru miskiina akkasiisan biyya keessa deemanii qabeenya isaaniitiin warra sadaqateef rabbi sadaqaa kana rabbi isaan irraa haa qeebalu isinillee warra dhimma kanaaf dhaabatee dhimma kana qindeessee qindeessummaa waan kanaatiin hirriba dhabee halkanii guyyaa ummata kana gargaaruuf akkanatti deemu rabbiin hirriba jannataa hirriba gaarii rabbiin isin haa uffaqu jannata keessatti warra hara baafatu rabbi isin haa taasisu an ammoo amaanaa tana isinirraa fuudhee akka maluuf bakka malutti inshaallah warra naannoo koree naannoo hawaasa naannoo warra kaabinee naannoo san hoogganan wajjin ta'uudhaan isinirraa geessuuf anis waadaa isinirraa hin fuudha inshaallah kanuma warri hafan akkuma ustaazonni keenya jedhan qabaataan baay'ee rakkataa biyya keenyaa qabaataan biyya keenyaatu silaa hingala biyya alaatittu waan hajamnuuf hin qabnu sababaan qabeenni biyya keenyaa rakkataa biyya keenyaa gahuu wanti dhabeefi duraan qindeessatuun turre hin qindoofne har'a ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin kun faaruun ka rabbiiti qindeessitoota amanamoo warra amaanaa ummata islaamaa amaanaa ummata keenyaa baadhachuuf dandeettii qaban ga'umsa qaban rabbiin nu baasee jira jara kana akka carraatitti itti fayyadamnee karaa isaaniitiin miskiina keenya mana manatti biyya biyyatti bakka rakkoon jiru hunda akka dhaqqabdan qabeenyi nama tokkootu bakka hedduu ga'uu qabeenyi danda'utu kuufamee ta'a qabeenya kuuftanii irra hin taa'ina rabbiin warra qabeenya kuusee irra taa'u rabbiin komatee jira quraana keessatti akkuma rabbiin dubbate sanii hundinuu hin beektanii namni muslima ta'e ka aayaa rabbii hin beekne in jira jedhee yaadu kanuma dhaamsi kiyya galatooma ulfaadha. Oggoochi geettanii warri waan kana qindeessee namoonni kun 700 ta'uu isaanii maatii jala jiru hunda godhe Mahammad Amin fa'aa jira achitti isin eegu walumaan taatanii jarris isin eegaa jiranii qindeessaa jiranii nama garee gareetti baasanii tolchaa jiranii halkan aga sa'a 9 kanuma hojjechaa turanii salaata fajrii boodallee kana hojjechaa turanii waliin taatanii biraan nu geettanii dhaamsadhumaa qabdu yoo dhaamsadhumaa mee bakka gariitti namatu yoo uffatan qabne miskiina karaarra bultu wayituu hedduun karaarra bultu yeroo isin jedhu warra buqqaa naannoo baasii dhufe keessa inni kaan uffata gadi baasee gataa inni kaan waan uffata buusee buluun qabu mee uffata keessan tirfeesi nutti hin erginaati ofumaa keessanii fuudhaa dhaqaatti obbisaa ilmaan jiraatti akka jarri gammadanii jedhan godhaa jechuun warra biyya keessaatiin hin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.